Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama hordoftoota yuutubaa magaalaa guddittii aalamaa kan irraa bitatu xiqqaa guddaan nama waan haajame toltuu fi hamtumaa bitachuu yoo feete waan amantii teetii kottuutii bitadhu yuutuba kana seeni roobaatuu bii dagaagina islaamaa waan barbaadde harkattaa kottuuti ol seenii hadiisaa fi gorsa walaloof diraamaa akkaataa barbaaddeen ifitti siyaamaa kottuurraa qoddadhu waan kayriisiif dhaama obboleessa kiyyaatis yaabboleeytii maal taatee cal jetta maaliif ustaatii callisuun sin baaftuu kayii jarjariitii waan amantii teetii kayii hordofiitii itti hojjechuudhaaf mudhii hidhadhuutii milkiin ganda lamaa laffaatii dafeetii roobaatuu biifsuuf jechaan na hanqataa hojii gurguddoodhaan isiniif dhiyaataa qophii bashannanaa kan nama barsiisan ilkee seeqqachiisaa sammuuf bu'aa buusan hedduutu argamaa itti fayyadama maaliif cal jettasa maal taatan yaajamaa callisuun sin baaftuu yeroon isaa amma yeroo duraaniitiif wallaalaan dhamaanee wallaala jalaa kaanee kunoo jajjabaanne mudhii miidhaa wallaalummaa kunootii hubanne waan amantii teenyaa kunootii baranne